amma torban kana miidiyaarraa raajiin masarat nama jeesse. Viidiyoo guyyaa kaleessaatii kaasee wajjin wal qabatu raajiin dhufanii deebii kennaniitu jiru. Isa nuti miidiyaa irratti situ ajjeesee midhaan jinnee raawwannee irratti dubbanne irratti jechuudha. Ani immoo dabalee waan tokko nan jedhaanii asirratti waaqjee duusaatii fi rakkoon qabu isatti deebina akkam akka ta'e isinitti himaa. Paasterii tokkotu dheengaddaa utuu laayivii taa'ee jiruutu dhufaniitu waan tokko naan jedhanii nuti jedhan asii reeffa mucaa awwaalaa jirra. Mucaan immoo TV isaanii irraa dhugaa ba'aa jirti fayyiteetta jedhaniini jedhan. Eeyyee argitanii du'uun kana caale salphinni kana caale qaaniin kana caale hin jiru mana keenya keessa seenee jechuudha. Argitanii maatiin kuni mucaa awwaalanii manatti galanii gaafa manatti galanii dhufanii TV irraa mucaa isaanii dhugaa ba'aa jira. Ilaalame በኢየሱስም ድራማ አዳበር እና አሰካና ሞዋጅ እንገደጅ keenya duratti maal jedhan ofitti baasenani mucaa maal gore ofitti baasena ofitti baase video sala laakno ofirra baasem biyya kana keessa seerri hin jirumo akkamittiin oksijiinii manni qorichaa tokko seera qabeessaan irra kaa'ee dhaqee raawwatee namni biraan baasi ofitti jedhee ofitti baasi seera hatee du'a namicha kanaaf sababa ta'a. Harka keetiin akkoo akka inni jedhetti ana tajjeesere in ajjeefne harka keetiin akka ittiin qabdee gootee iyyisiiste keessaa baasuun qabdu bar kanarra maanni oksijiinii baasette taniin baase beekaan situ baase dheen hin baase hin du'e ajjeesaan kana caalemaan sababa du'a sanaatiif siikoo sababii dhugaadhaam sabii keenya immoo gaafa sanatti himnu isin nun nageessan dhaggeeffadhaa isin hin beektan malee siniif waaqayyoon gidduu diinummaa addaa dhaabanii jiru kanaan dura sinitti meera. Zayitii bitattanii achi galtu bishaan bitattanii achi galtu gaafa fuutanii manatti galtan wayyoo garaa koo zayitii na baluu eessaraa bishaan na baluu eessa jira jettu malee yaa waaqayyo na fayyisattanii waaqayyo wajjin wal beektu siif waaqayyoon gidduu waaqa tolfamaa dhaabanii mana keessan keessa jira bar Aroon lammaffaadhaam amma Museen ol bahee gaararraa dhaqee raawwate abboommii fuudhee dhufutti isaanii immoo as yaa'ee jabbii tolcheefi kanatu gidiraa keessaa sin baasedhee xaqaxaqee itti kenne sinitti kennaa jiru kunoo kanarra maal barbaaddan. Jecha tokko immoo jedhe raajiin ammas yeroon uummata miliyoonaan gargaaru miliyoona meeqa kuma dhibba meeqa baasnee gargaaru eenyu dubbateedhaan maal badaadhaa kun gargaarsaa kun dafqitee akka ittiin gootee raattee yoon fiddee raawwattee nama gargaarte fideettee raattee nu markaafuu ta'e numaan gargaarte isa kana nuyyuutuun argeeti maal badaa maaliiti funaanee sinirraa funaanee sinitti deebisee sin hin gargaaruwan. Dabqa koodina dhibe moomaan miliyoona meeqa yoon sinii kenneyyuu isa kana iyyuu miliyoona meeqa nuu kennaa jiru maal jedhana miliyoona meeqaan saba keenya gargaaraa jiru irraa funaanaa jiru zayitiidhaan irraa funaanaa jiru bishaaniin irraa funaanaa jiru gastaawusii illee kaayyoo haa ta'u gastaawusiin seeruma qabeessanii nyaatte biddeen kee nyaattee siree kee ciistee raawwattee sii kaffalame inni rakkoon qabu kallattii meeqaan sin irraa funaanaa jiru sin afuufanii waaqa tolfamaa sinitti gurguranii raatanii jiraachaa jiru. Kottu waan tokko si gaafadha zayitii bitattee galtee raawwattee zayitii dhuddee fayyite yoo ta'e ati zayitii si fayyise moo waaqayyo si fayyise fayyuudhaaf gaafa kaatumoo gaafa waaqayyoon duratti dhiyaattee nan fayya jettee amantu zayitiin na fayyisa jettee amanta moo amantii koo na fayyisattee amanta amantii kee si fayyisa jettee amantiin koo na fayyisa jettee amanta taanaan immoo zayitii fuutee dhuguun maal si barbaachisa waaqayyoo kee of danda'amni zayitii malee sin fayyisu. Amantii keessan qoraaraadhaa waaqatti amantanii jirtan akkamittiin waaqayyoo keessan zayitiitti hirkatu malee isin hin fayyisu maal jechuudha indee macaafa qulqulluurraa waaldaan kiristaanaa zayitii dibdee raawwattee gaafa seen kadhattuu fi sabichi waa'ee zayitii barbaadaafitu sabichatti waaqayyoo akkasittiin akka dhiyaataniif itti dhiyaate malee zayitii birriidhaan gurguradhaa kashakashaatii mana keessa kakaadhaatii waaqa tolfamaa godhadhaa mana keessa kaadhaa jedhee macaafa qulqulluun nutti himne tiksittii sana fudhatu tiksichi garuu isaan bakka hin bu'u. Sababni isaa achumatti dibamee fi kadhatamee fi manatti galu malee isa iyyuu sabichatu yoo zayitiin irratti cabee maal ta'ee mootii filtee raajii filtee maal taatu beekaa zayitiidhaan mirkaneeffatu turan aadaa isaaniitti hirkatee barreeffame ture malee isa gurguranu mini inni iyyuu waaldaama keessatti waaldaa kiristaanaa godha tola inni iyyuu amma garuu birriidhaan bisinesiidhaan sinitti gurguratanii waan hundumaa godhanii raatanii macaafa qulqulluurraa eessa jira zayitiin birriidhaan gurguramu bishaaniin gurguramu bishaan birriidhaan gurguramu eessa jira. Sabi maal taatan maajoon jooftu amma kana maafulu jooftu
dinqii yoo ta'e dinqii badaa gootanii yeroo Museen naqee bishaan dhiigatti geeddaru warri ooda lakkaanis Musee bukkeedhaa bishaan dhiigatti geeddaru yeroo Museen qarxaasaa biyyatti naqu isaanis qarxaasaa biyyatti naqu yeroo Museen galaana dhiigatti geeddaru isaanis galaana dhiigatti geeddaru bar dinqii hojjechaa turan macaafni qulqulluun immoo guyyaa dhumaatti waaqarraa seexanootii abidda gadi hin buusedha maanni kunoo sii buusaa jiru miillaan deemee seexanni mana kee dhufee abidda sii buusuu qaba eenyutti fayyadama maal taateeti dhugaan siniin jedhamee dhaabbadhaa of ilaalaa baagiraawundii keessan hundeen keessan eenyu irratti ijaaramee jira sin waaqayyoo irratti ijaaramee jira moo warra sobdoota irratti ijaaramee jira of ilaalaa maal taatan sin Yesuusin yoo dhugumaa dubbiin kun sii galaa irratti sheerii godhii raajii masaratiin immoo waggaa lamaan dura waan an ittaasoof tureenaan ittaasoof na dhowwaneenaan paaster rattaatti barreessee telegiraamiidhaan paaster rattaanii dubbiseera ittiinis ga'eera naan jedheera akkuma sanatti wal beennaa dhuma jara kanaa immoo deemnee wal ilaallaa isa guyyaa tokko na naasa'a sadhiisa inni guyyaa qaba guyyaa naasoo waan ta'eefi sabi keenya ta'a ilaalaa waan hundumaa qophii linkii sheerii godhamu. Amma torban kana miidiyaarraa raajiin masarata nama jeesse maal yeroo namni kaleessa dheengadda fayyuu naan lallabduu akka kana maaltu si dhoowwe nama jeesse maal godheen nama jeesse nan kadhadheef kadhachuun ga'ee kooti fayyisuun ga'ee waaqayyooti akka waan mucaan asitti du'e hospitaalaa bahee dhufeen gargaarre hospitaalatti immoo deebi'e oksijiiniin kan hospitaalaati hin du'e immiliyeensi lubbuun lakkoofsa hin qabne guyyaa gara guyyaatti jaamaan meeqa banamee naafti meeqa diriiree du'aan meeqa du'aa ka'e maaf hin dubbanne yeroo sana maaf hin dubbanne maaltu si dhowwe yeroo birrii miliyoonota hedduudhaan hiyyeessa gargaaru yeroo du'aan meeqa ka'e dhibeen qoricha hin qabne kaanseriin meeqa dhibeen qoricha hin qabne sooriyaasisiin meeqa kaleen feelte meeqa gaafa fayyu guyyaa tokko namni poosti godhen jiru ara namichi kadhatamnaan duuna amma tun si kadhadhu yoo duute dhimma koo miti maal guyyaa waaqayyoon si oolchaan Abrahaam iyyoo abbaan amantii keenyaa du'eera ani iyyuu guyyaa kootti nan du'a toon duuta nama du'e I don't care na dhaabuun dandeessanii ምናልባት በዚህ ሰሞን በሚዲያ ላይ ወጣ ሚዲያ አራቲን እንዳበጠሚቲ ወጋ ባየን ደርቤ ዱፌ ሰሰነ ዱርዴቭ ኢየሱስ ክርስቶስ ረስ ፈይሳዳ ቦሪስ ፈይሳዳ የእግዚአብሔር ሰው ጸልዮለት ሰውየው ሞተ ነብዩ ሰውን ገደለ ያላችሁ በሚዲያ ላይ የምታውጁት እዚህ የምትመጡት እንድጸልይላችሁ የኔ ድርሻ ለእናንተ መጸለይ የእግዚአብሔር ድርሻ እናንተ ሰሙኖ ጂንቀምነ ቢሮ ሰይጣናት ሚዲያ ራዲቤንቱ ምን ወጀዱ ገዲታይ ዮሲ ገለ ኮሲ ከደኔ ጂኒ ሰነ ሲገያ ባምና ዮሲ ገለ ሞራ ፊደቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ደከሌሰ ሰረስ ያ የግን የእግዚአብሔርን ስራ እንዳልሰራ አያግተኝም ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም ለዘላለም ያው ነው ይሰበካል ይሰራል ኦጂ ገና አከሳኒን ከሌሰት ዱፈ ሚቲያን ኡሙሪኮ ግማሻ ወጋ ዲግደሚሽን ዮሊ ነው ጀደ ፈይሱን ለማዋቀዮ ኩን ወጋ ዲግደሚሽን ዮል ለቀምተ ከነ ከሰ ዱዋ ወጋ ኩዳጃ ዱጋባቲ አከዱ መሳቱ በየላ ፈረጅራ ኢሰማፍ እንዱበን እግዚአብሔር ስራ የማዳኑ ስራ በኔ እቺ ገረ በየላ ፋዱ አኔ ዋይ ጀራስ አሱ በርባዴ ሚቲያን ተከፈል መጤም ቤጉ ዴቪድ ዴቢስ ቤጉ ከናፈል መዋቀረ ጅራ ወንተ ተይ አን ነጥሩ ምናናሳ ይመለ ማ ኦዱ ወረ መንደራ ሰው በርባዴ ሚት እኒ ኩን ኒማ ኮሚቴ this is not my mission ergama cosmit inni kun kan ዋይ ፈከኛ ፈነቀ ካስ መለ አባን በርባዴ አላላቡ መስከረም ደርቤ ergaan dubbatamnaan ergaan soba dubbatame nan wanti dubbatame lafa bu'eera saba